Ashaamar kafuunee kabajamtoota hordoftoota yaasuu birraa hordofaa jirtan hundi keessanuu har'aan tana barumsa waa'ee fayyaa irratti xiyyeeffate isiniif qabadha dhufeetiin jira. Namoota gartee bishaan saalaa dafee akka irraa hiyyaane waan dhorkachuudha isiniif qabadhatiin jira. Akkasuma wanni kun dhiiraafis dhalaafis waan faayidaa qabu hanga dhumatti hordofaa. Jalqaba inni kun qullubbiidha. Qullubbii kana akkanatti moojitti neene cafeena. Akkanatti irraa sanatti neene jechuudha. Kuni looziidha. Loozii kanas fuunee kanatti irraa qoloola ishee irraa quncifne moojitti neene isi kanas cafeena jechuudha. Eega cafeene booda irraa akkanatti saanaa kophatti irra neenaa jechuudha. Isaan lameen walitti qullubbii fi loozii walitti neene. Abbasuuta daakama akkatti walitti neene. Qullubbii fi loozii abbasuudaa walitti kanatti garagalchina. Kana booda inni kun aanan jechuudha. Aanan kana isaan hundaa egaa walitti laayina booda aanan kanatti neenaa jechuudha. Kan biraan akkasuma shamarran gartee fedhiin gartee fedhii haalaan dabaluu taasisa. Kan biraa dhiiraaf ammoo eega saalqunnamtii raawwate booda isa kan yoo dhuge bishaan irraa baheessan dafeeti bakkatti deebi'aa jechuudha. Eega tokkoffaa godha booda lammadallee itti deebi'uudhaaf wanni kun diraan isa jabeessaa jechuudha. Kana booda dhuguu dandeenya jechuudha. Wanni kun akkaan shamarraniif sheeppii qaama baay'ee yoo gartee ganamurraa yoo kana dhugde qaama gartee tolchee baasaaf jechuudha. Wanni mantana walitti neene kun guutumsa waan gartee naachuraal waan gartee namummaan kamochuu waan kana gartee yeroo hundi akka dhuge dhukkuba hedduudhaafis baay'ee gartee
nurraa'ee makalaakaa ta'e jechuudha. Viidiyoon keenya osoo tole like osoo hin goone biraan kutuna isin jaa subscribe godhaa na hordofaa isin jaa galatooma ulfaadhaadha nagaan naaf tura.